Dhugaa Rabbi. Wallahi sigona warabbal kaaba sigona namni singone Songunne follow me yoo barbaade kuma dhibba galan deesaati. Animu wanti gaafi guddaan isa ta'e sumee koo qaama qalloo kana irratti guntutni guddaan kun eessaan biqileedha baranga yoona. I know you gonna say that wallahi. Wajjechuu barbaade anilleeni yaaduma isaanii irratti yaada kiyya fudhatee Maarqos jedhee Sumayyatiyya wallahi ya video dalagi we can help you mana keellee banii si bira dhufne support si goona game illee taphataa argite ofillee guguddisi akkuma namni dalagu kana argite ennurra xiqqaattati wallahi maashaallah fuula bareedaa qabda qaama bareedaa qabda confidence bareedaa qabda wallahi kasi caalu injiru kasi sirra gadi malee kasirra ol injiru continue akkanumaan deemi okay ani akka boletti akkanis si gorsa Tume galata ya mulai to garobe tise wangari de garayirta unduma nama heddu namota dandetti adda qaban kana aspaste gargara jirta namota gargara manille Sume kan gaaf tokko mana hanu haydaritti kan wajjiniin intini si himi Esa mana hanu bira hanu haydar bira gaaf tokko eeganama wallahi yaada engada garu si yaada Gada nama di si Mirkana ajaibah kayak satu rebar. Gasiisa wallahi na wajjin. Abdu se guya sani namni takko wai tarati metro sadi da furrafin anje beta guyi dengada video sun. Ya, namun lima aja terkata sana Rafiti rada manin damai ini. Ya. Bona wala o isma jette tamani. Ya wallahi yani asin turu guya sani nama na timetin arra bas ganta kana ko be faridu febal arra narge meu uno ko jira ko into ko jira Thailand. Oh my god. Nama tu share na gore nama tu share na gore. La wato konta jabe oromo kana betu jara kee. Amma ti wangari da ladde namni silalu njiru video ke namni la exigo dunjiru sigerle fakenya fi me wato ko ni sinima me warra wa e muddi gadi barsisu lala yero ji alaman challe ke safe masita why for malif kabrati nasisa fuje da amma fakenya wato kon sin ka fake ti general amma babdi de ngadda maru wada video to ko yo wanu masal paike sirbati grai bani jede ka to kon sirbati grai bani jede agar te video sana warti grai jallatani jelage mani duut godani ugadu yes you're right Marcos you're right yeah ila ugasti man yo barbade uga mana oromo jidis you can be international yes really so ikab betanan uga arabi yeah international town is why oromo is why nama bra ila bakka amantin ke garake lappe ke onne ke male adan ke simo ejima ke male agasmara wana asarti baate dubbatte yo ka wana asarti baate agarsiifte amma yutana mana oromo ke sati stack taariya futaran inguddat folon ke makuma kula sadi bar yero baye namonni talent gudda qabu folon sani baye tikka Wanti oromo nangayo nati filmi afaan oromo dabdeef ma de beeta gachuni barbade you have the way karaka kanabi like you know like namonni comment barreesta mal jettani jalqaba TikTok wanni banne fi TikTok rasilas waan gaarii nagaru bar meeqatu wal rabsaawol meeqatu wal jeeqaawol meeqatu mataa wal galagalchee wal rabsaawol amma mucayyoon kun sirba Qamar Yusuf gadda mana ibsa abbaa ibsatti gaafa sirbitu namun inni kaan baay'ee namni jaalate ture qoy sirbi sun gaafa ba'e sirba Oromoo maalumaaf sirba kana mucaan kun agarsiiste akkaataa sirba sana taalentii sana agarsiisteenaan intu fattan so maal agarsiisu barbaad ateessu callumatti ateessu bakka kana barbaadanii kanabi wanna kasi wal chap kana ba Marcos that's a problem we have kana barakini kena balu wal chapsani akatin guddan kanaf start tan akasi bar meme follow general nda da gefa do si biye gudda kana kesa gudda biya America kana kesa gudda da gefa do sitini ma let me finish this me manuma oromo kesa manuma oromo TikTok gudda qaban kesa le me arab ni jiranu jël me adi jiranu jël me adarat na mi ngi bare jira injur
Maaliif istaak taanee jira bakka achuma keessa naannofna sirbi. Winner international miti kaanuti bakka taadha malee balti kana keessa. Arra maaliif namni follow miliyoona 2 miliyoona 3 qaba Afrikaa taa'e they can speak English waan isaan uuman addunyaa irratti bakka fudhatama qaba kan keenyoo no aadaa keessaa baate no deebii dogoggortee viidiyoo waraabanii gallakkisu this is wrong. Please really open mind ta doesn't it. So kana namni karaa sitti cufin dhugaa karaa namni karaa sitti cufin. Ani waan watakkaan himaaf dhage. Gaafa dhiifama wajji gaafa haaluma jireenyaa keessattuu gaafa ati namni maal naan jaa abalu maal jee maaliin godhe jettee addu ati esuma namuma kana gammachiisuuf hojjettuuti jireenya siistee jireenya uummataa jiraachuu jalqabda laal. Alaa mataa keenyatti namuu jireenya mataa ofii jiraata. Rabbiin lubbuu mataa keenya nuu kanne sigaree shiisa ana adaaltiidha isiin ammaan tanaa. Wanti isiin itti amantee niin godheette sigalee yeroo hundaa'u waan duuba nama deebisaa jira. Namni isirra isii beeku hin jiru sigalee isiin mataa isiitiif jiraatti. Kan itti aanee immoo waan takka jechuu ni danda'u warra isii dhalche qofa. Ka uummata keenya ittuma dhiisiin sigalee nuti wal harkisuu hin beeknu wal miila wal qabnee wal gata harkisuu malee. Ati waan itti amante godhi jireenya mataa keetii jiraadhu dhiisi waan namni siin jiru sigalee. Keep on going. Amma ijoollee baay'ee irratti kaa'aa turani garaan dura yoo agartan abbaa abdii noo mucaa kana deebii karaatti deebii dogoggortee jirte jechaa turan. Inni dhaggeeffachuu didee akka mataan dhaabbadhaa didee waan ofii barbaade hojjete kun arra kun adiin jira deemu gurraachi jira deemu namni mucaa kana hin jaallanne jiru because he's international ingilifallee beekee miti kanaaf dhugaan si. Marcos, who you talking about? Manasa keessatti second ilal deeqa afur keessa bal almost 1,000 namni shedee bal 1,000 people. Ina je maalifi they love him bakka. Talentii qabdi mucaan kun haa guddifnu guys. Please haa guddifnu. Yeah, baby calm down jennee haa guddisnu. Waan tokko isinitti himee amma isin hunda keessa waan isin dabarsitan. Isin kana dura dhageeffadha. Isin kana dura namni maan naan jedha jettanii namooti waan baay'een gadi baatanii dubbachuu dhabaaf isin taree yookaan ummata gadi bahuu dhabdanii haftanii jirtanii beekumsa keessan asuma keessaa isin keessaa fakkeenya yeroo feesbuukitti gadi bahee liivii irratti hon dubbadhe namni maan naan jedha maal jedha waa beeka sababa saniif namoonni dhabdanii jirtanii waan ofii qabdan waan dandeettan gabbaatanii mul'isuu dhabaaf namootiin sodaa malee gadi bahanii kan dubbatan kan beekumsa akka keessan hin qabne kan dandeettii dubbachuu akka keessan hin qabne meeqa kamtu feemasii akka ta'e beeytanii. Because man naan jedha namni minaamin waan akkasiitu jira nu keessa. Aadaa akkasii keessaa bahuu danda'u qaba. Akka personally dhiifama naa godhaa hundi keessa malee personally mucayyoo kana maaliin jedhu dhugaa rabbi yoo barbaadde TikTok irraa bahiiti muuziqaa industirii gal. I'm telling you muuziqaa industirii yoo gal bakkuma naannoo kee bakka muuziqaan jiru yoo seente ani taalentii akkana kanaan qaba. Isaanuu intensitiinis godhachuudha. Yoo barbaadde ati bakka kam teessee muuziqaa industirii daansii keessa galtee guddachuu dandeessa. Siigalee bari namni addunyaa kanarraa dannasee kunoo qullaa walii gaddeemu kun amantii dhabee miti. Just life. Bakka famous ta'uu barbaada namni. Kanaaf ati kana waan asi jedhu dhugaa akka personally dhugaa rabbii waan irraa eegamuun dadhabullee an support gochuudhaaf qophaadha. Karaa koo an nama biraa dhugaa sitti mala. Riskii ofii barbaadachuun haraamaa miti yaa'u. Riskii ofii barbaadachuun karaa isaa ta'een siigalee. Namni hannayyuu dalagee hannayyuu akka bowannaatti itti gargaaramaan waan ofii keetii faajjee yookaan dadhabdee fiddu dhiisi. Namni hannayyuu barakkaa wannaa tokkotti itti lakkaata siigalee akka madda milkaa'inaa tokkotti namoota yaadanii itti dalagantu jira siigalee. Kanaaf waan dandeetturraa baatee akkasitti toletti gara kaminnaa milkaa jettee yoo dalagatte. Ajaa'ibutu mee an dhugaan sitti miti. Like TikTok irratti waan baay'ee argaa ijoollee bilginnaa hojjetan Oromoo ta'anii mataa kanatti kuffiyyaa hidhatanii maal jiranii amantii akka jira miti waan amantii kana mul'isu isin jedhanii shariyaa hunda eeggatanii ta'anii qaama dhiiraa kana ijoollee nama 5 hin beeku dhugaan sitti mala.
تاب غدا تاب شير وامني قام لكن وامني أكسنا قولي أكسنا كان أساجون ميكجر كان وامني مشان كم she just showing what the music explains. يا والله. أقدر سيسارتي مالي وام براي. أو كم رجع فيا السلام عليكم كلكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا كم في مامي. آمين وجينا. سمعتي يو ترى نجالت موما ترى إيش ترى هلا يقدر بيجرت مو أنا I have a question for you guys. No, jarane raso jira mare, mara so jira. Hold on, man, hold on. Ama miti yo tara, then they tisi garsu jurti, yes. Tharan tisi garsu jurti, right? Garumo, uguma tharan tisi kawate tikana tisi hala ye darbu jurta mo. Miti yo kulla na. Udi seda. Listen, bro. No. Be honest, bro. Okay. Michiyo, she's not doing nothing. She goya garsu tigir to adar. Chikir bestun kwan bitanken Allah malawum ketto bitafai Allah Satami zawme jabbeto Allah Terriye hullim lantawno Allah Badonete Allah Yemi mola